Ayyin bultii keenya maaltu diiguu danda'a isa jedhu sana adda baasnee yoo beekne wantoota bultii keenya diiguu danda'an sanarraati yoo of qusanne bultii keenyaaf umurii dheeraa argachuu dandeenya jedha. Kanaafuu dhaggeeffattoonni keenya ammas nu dhaggeeffachaan waliin turaasiniin jenna. Edina dulachorra bultii gadaafatti Kokeesuma dandoo bafaana eebseeti Otoon sirraarra oona gaanoo moorattu. Bultii keenya wantoonni diiguu danda'an maal fa'i? Jalqaba irratti jijjiirama abbaa manaa yookaan haadha manaa kee irraatii eeguu. Kana jechuun jaalalleen kee akka ati yaaddutti jijjiirama agarsiisuu dhabuu danda'a. Ta'us garuu jireenya jaalalaaf si filatee sitti dhufee jira waan ta'eef jijjiiramuu dhabdee jettee yeroo hundumaa ilaalcha addaa sammuu kee keessatti uumuu qabdu. Yoo kana goote yeroo gabaabaa keessatti jaalallee kee yookaan abbaa manaa kee dhabuuf deemtaa jechuudha. Inni lammaffaa yeroo hundumaa wal mormii keessan keessatti anatu irra aanuu qabaa jettee amanu. Haalli kun namoota hedduu biratti baay'inaan mul'ata. Namni walitti bu'uun waanuma jiru yoo ta'e illee badii ufiitis beekanii dhiifama gaafachuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een yeroo ofii badii qabaatanis badii ufii fudhachuun itti ulfaata. Yeroo wanti akkanaa irra deddeebi'amee raawwatamu ammoo wal jibbiinsatu dhufa. Dhuma irratti addaan bahinsis dhufuu danda'a waan ta'eef yoo wanta kana raawwataa jiraatte ammumarraa jalqabee dhiisuuf yaali. Inni biraan ammoo qaama biraa jaalala keessan gidduu seensisuu. Qabxiin kun qabxii baay'ee jabaadha. Namni kamiyyuu hiriyaa ni qaba. Akkasumas waliin qabu deemee hiriyaa isaatti himuun akka hiriyaan sun furmaata barbaaduuf ittiin mari'achuun miidhaa guddaa qaba. Hiriyaan kee nama ati amantu ta'uu danda'a. Garuu ilaalcha hiriyaan kee bultii keetiif qabuun beektu waan ta'eef rakkinni fedhees bultii kee keessatti yoo uumame obsaan haga dandeesse ofumaa furmaatatti barbaaduun siif wayya. Inni arfaffaa fedhii qaamaa fi akkasuma fedhii lubbuu waliif beekuu dhabuudha. Inni kun qabxii beekamaadha. Bultiin keenya jaalala irratti kan hundaa'e yoo ta'e illee jaalalli wantoota hedduu of keessaa qaba. Qabxiin kunis wanta jaalala keenya ijaaruu danda'an keessaa isa murteessaadha. Kanaafuu wanta jaalalleen kee jaallatu yookaan jaallatu hunda kabajuu fi beektee godhuufii qabda. Waliin nyaachuu, waliin dhuguu fi waliin ciisuu keessatti fedhii wal madaalaa ta'e qabaachuu qabdani. Tokko tuffachuun tasumaayyuu gidduu keessanitti uumamuu hin qabu. Namni kamiyyuu hawwii fi fedhii mataasaa qaba. Fakkeenyaaf yeroo haati manaa kee fiilmii tokko ilaaltu ati alaa dhuftee fiilmii kana ilaaluu hin qabdu. An kanan jaaladhu san waliin ilaallaa jettee reemootii harkaa fuudhuun qabdu. Yeroo saniif isheen waan si kabajuuf tole jechuu dandeessi. Garuu fedhii fi hawwii ishee san waan eeguu fi diddeef keessi ishee ni miidhama. Haalli akkanaa kun irra deddeebi'amee yoo kan uumamu ta'e yeroo gabaabaa keessatti si dhiistee akka deemtu shakkiin qabaatiin. Kanaafuu fedhii waliif eeguu keessatti of eeggannoo cimaa godhuun si barbaachisa. Qabxiin inni shanaffaan ammoo xiiqii yookaan gadoo walitti qabachuudha. Namoonni tokko wanta yeroo tokko jireenya isaanii keessatti raawwatame hin dagatan. Fakkeenyaaf abbaan manaa akka tasaa haadha manaasaa yoo kan rukutu ta'e yeroo saniif yoo wal dhaban booda inni dogoggora ofii beekee dhiifama gaafates isheen yeroo hundumaa wanta uumame sana hin dagattu irra deddeebitee kan guyyaa sana ati narratti raawwattisan waan nan dagadhe hin seen jettee abbaa manaa ishee mataa dhukkubsiti. Wanti akkanaa dhiiraa fi shamarran irraahis waan eegamu miti. Wanta jireenya namaa diiguudha waan ta'eef beektanii irraa of eeguu qabdu. Qabxiin inni jaaffaa garaagarummaa isin lamaan gidduu jiru waliif kabajuu dhiisu. Uumamni ilma namaa kan lafa kana irra jiraatu hundi akkuma bifa isaa wal dhaba. Dhalli namaa tokko dheeraa, tokko ammoo gabaabaa, tokko qal'aa, tokko ammoo furdaa, tokko diimaa, kaanis gurraacha, tokko beekaa, kaan ammoo wallaalaa ta'ee waan uumameef wajjin jireenya keessatti garaagarummaa jiru kana beektanii waliif kabajuutu barbaachisa. Abbaan manaa nama hin baratiin yoo ta'e beekumsa guddaa hin qabu yoo ta'e haati manaa ammoo nama beekumsaan isa caalu yoo taate yeroo hunda akka inni wallaalaa ta'etti isa ilaaluu hin qabdu. Akkuma olitti ibsamuuf yaalame ilmi namaa kamiyyuu guutuu ta'e kan uumame hin jiru waan ta'eef hanqina jiru waliif hubatanii garaa bal'atanii waliin jiraachuun barbaachisaadha. Jette nama gurrarra cufannaa
maganfanna kan bultii nuuf jaarurra wal gorfanna. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bultii keenya wantoota diiguu danda'an jennee walitti qindeeffannee odeeffannoowwan adda addaa kanarratti walabne. Egaan isinis naannoo keessan ilaaltanii muuxannoo naannoo keessan jiru irraatii kana caalaa wantoota nuti ammasitti dubbisne caalaas waa hedduu beekuutti dandeessu. Isaan kanneenii fi kanneen nuti isinitti himne walitti fiduudhaan egaa bultii keessan umurii dheereffachuudhaaf wantoota isin gochuun isinirra jiraatu godhaa isiniin jecha kanatti aansuudhaan qabiyyee qophii dambalii jaalalaa keenya har'aa kan ta'e xalayaallee qabna kebeeki. Xalayoota isin karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 akkasumas djobs@gmail.com nu ergitan keessaa kanarraaf dabaree argatan akka taanutti qindeeffannee jirra nu faana bu'aa. bultii bultii saadiqee kophaa jiraatu akkamiin waan akkasii raawwataa jedhee namatti murteessaa ture. Har'a garuu wanumti mataan koo sirraa gargar ba'ee kophaa koo jiraachuun eegale. Wanti namaan jedhan nama ga'umsaa nama ajaa'ibu naajibu akkatti wal barre yeroo akkam akka waliin dabarsinee fi nama akkamii akkan ta'e sirriitti beektanatti fakkaata. Silumattuu namni ani nama gadheedhaa ofiin hin jedhu garuu of jajuu miti dhugumatti anisiif nama gaariin ture. Baay'een si jaalladha baay'een si kabaja. Jecha keerraa tarkaanfii tokkoyyuu hin deemuun ture. Ati garuu kana na hubachuu hin dandeenye. Najibu yaadatta hiriyoota keetu akka nuti wal barree waliin jiraannu kan taasise. Yeroo sanatti dhugaadha bultii ijaarrachuuf fedhii guddaan qaba. Akkan si argeen abbaa manaa koo taataa jedhee yaaduu baadhus turtii yeroo dheeraa booddee walitti dhufeenyi keenya gaafa cimu gaaffii jaalalaa dhiyeessiteen suuta gara jaalalaatti seenne. Yeroo sana jaalalatti naaf qabdu adda. Yeroo sanatti wanti naaf hin qoonin jiru. Ni yaadatta utuu na waa'ee wal fuudhuu yaadin qubeellaa harkaa bittee gara asallaa dhuftee utuu na hin yaadin ati haadha manaa kootii jettee qubeellaa sana qubatti na keesse. Miira natti dhaga'ame yeroo fakkattan ibsuun beeku. Sin jaalladha garuu wal fuudhuu keenyaaf akkasitti daftee murteessitaa jedhee yaadeen beeku. Nan nahees nan gammadees. Jaalalaanan simadhe. Achi booddee hojiidhaan jijjiiramee akka magaalaa Adaamaa dhufu ta'e. Achis maatii kootti jaarsummaa erginee aniifati wal fudhannee gara mana keenya Adaamaatti galle. Yeroo aniifati walaamannee karaarra deemnu yeroo bakkeewwan bashannanaa garaa waliin deemnu yeroon bakka hojii deemu hamman taaksii qabadhutti sana gaggeessitu maal kana qofa waan baay'ee gaafan ilaalu dhuguma aniifati gargar baanaa jedhee namni yaadu jira natti hin fakkaatu. Icciitiin gola keenyaa garuu goluma keenyatti hafe. Duubaan gaafa silaalan namaaf yaadu nama gaarii fakkaata. Keessi kee garuu summiidha. Utoon barbaade ani sirraa adda ba'ee amala kee waan hin dandeenyeef qofa. Yeroo manatti galu maaliif uffata akkasii uffatte? Rifeensi mataa keetiin maaliif kana fakkaate? Wanti atumtunaan hin jenne hin jiru. Sana mara danda'ee jiraadheera. Inni kanaafu hojiirraa gaafa miindaa fudhadhee galu miindaa koo qarshii tokko utuu hin hir'isin anda barsiisiif laadha. Ati garuu kan kee miindaa baankii geesse yeroo nan si gaafadhu manattiin ijaaraa naan jetta. Kan kootti immoo mana keessatti itti fayyadamna. Otoo ati hin beekin qarshii tokko haadha kootiif illee kenneen beeku. Isayyuu yeroo maatiin koo mana keenya dhufan fuulli kee sodaachisaa ture. Ani nyaachuuf kaata. Isaan amala kee waan beekaniif mana koon dhufan. Maatii koorraa addaan bahee obbolaa koorraa fagaadhee si qofa filadhee si waliin jiraachuun eegale. Lakkii namichi kun siif hin ta'u amalli isaa gaarii miti. Atuu akkamitti jiraattaa osoo naan jedhanii lakki takkanitti galee akkan godheen irraa adda ba'aa jedheen obse. Booddee garuu Najibu waan ati na goote yoomiyyuu hin dagadhu. Namni bara baraan biyya lafaa kanarra hin jiraatu. Hundumtuu ni darba. Ati garuu wanti martuu akka darbuun beektu. Nu dhoksitee maqaa obboleessa keetiin mana bareedaa isaa ijaarte. Gaafan dhaga'u nanna'e. Meerri qarshii nati kaa'aa turte gaafan seen jedhu nan balleessee naan jette. Karaan siif na cite. Akkasis ta'ee garuu sirraa addan baane. Tarii rakkoolee anaaf si gidduu jiru hin furannaa jedhee yaadeen jaarsummaa sitti baase. Ati garuu nama deebi'uun turre. Ammas waan bira ammas badii bira. Akkasitti yoo itti fufe jireenya koo boruuf sodaachisaadha jedhee murteessee sirraa adda ba'e.
erga waan hundumtuu raawwatee ani fati gargar baanee jaalallis